Maayikii fandisuullee yaadeen ture garuu si amma waliin fuunu takka laadhaa wasanii wasana roobii Polisii mudhii ganniisa si jedheen bultii gadhiisa. Ashama kartu ruftooti kiyya bakka itti nageenya sanaa qabu video biraatti walitti deemee jirra. Video kanatti akka warta akka gammaddaa abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni channel kana faarata yoo jiraatan subscribe gochuun dagatinaa martoon notification tuqaan si jechuu barbaada. Yoo qabaatan comment barreessaa garumaatti nafaana tura. Anyaarri duumessa maajii kan mataan duumessa arbaasa. Akaakayyuun koodu eeme bakakkoon koona hafteeme. Tiijiniin si hodhisiisa gaafa. Video jaarsa kana guyyaa ta'e react irratti ni godheen ture. Video baay'eechoota hin taane ni dubbatu wayii. Akkasuma masiinqoo kana qabate kan inni jedhe kana react irratti ni godheen ture. Yoo yaadatte ta'eef. Ndaakkoon koolteeme. Odoo gaaddisa jirbiime barii kaakkisaa jirtiime. Saani gurraachi maseenee amma dafee dhaluun beeku. Ani wattaaddaran deema ani poolisii ta'uufi amma dafee galuun beeku. Polisii mudhii ganniisa si jedheen bultii gadhiisa. Gajamoo keessa mannaame gajamoo keenya wayyaame saciraa keenya ciruume. Anaa baranaa mannaallee nama maraate wayyaame sayiidhaa keessa jiruume. Qamalee ganna sabbuume bineensi waatii qabeeme. Sagalee gaqqabadhu muqilleessi baaltii baree. Waa dhugaa jechuun isaa yookiin yeedaloo giximiisaa kun baay'ee namatti tola. Lama fudhannaa akkasuma. Waluma lama fudhachuuti wadaawati. Tonkoleenyaa dooroo ichoo alba gisee laliituu ganaanoo diggaamaan digisee waynaa hanchi minaalaati yaada ilaalitta. Addis Ababa Qomoo itti yaala beelaa fiituu qonjoon abbaree giriish kabeelaa wayniituu yaala chayina gaamledii. Burtukaan gasichee loomii maarra keenyi labichaa tanichee birduu gaddalenyi wayniituu yaala chayina gaamledii. Kamare bareedda yaarsa. wasaniitu wasanii wasana roobii yoo warri ba'uusi dhoowwe yaadama maaloo dallarra annaa darbiloomii jaami kana booda maal jaaseete yoon shaggaarii gaadi laaluu yaadama maaloo manni maammiteen aar ofirraa similachuun koo yaa waasaneetu akka gaabbiteen silaala jaallan akkas jaanii amma kana keessaa kan hedduu jaaladhuman yaan gaafa biyya keenya yaa mululaate finfinneen hangaafa fiichee otoon baawandii qabaadhe yaadama maaloo morma kee shittoo dhammiicee jan jechoota hin argamne ma jechoonni kun ina milaa morma siiti shittoo miicuu so it's nice Kullummaan dabartee wayya soo deebitee Nino de Sapsila, Nano de Sapsila, one molu nagote, one arena nagote. Namoonni baay'ee jaalannu baay'ee kabajnu legend nama ta'edha. Keessumaa arsoota durii keessaa hagawwana namootumti cimoo dullooma ta'anii akka waxxaati dargaggeessaati namoota nama shubbisiisanii nama sirbiisanii isteejii marraanii namumti arsoota durii keessa namni jabaadha jedhamee isa qaba. Muuziqaarraa badeetu jira yeroo gaaffii hunda keenyaati. Muuziqaan dhiisee maaf hin baasu. Beekamaa gaadurri kilippii adda addaa muuziqaa ajaa'ibaa ammayyaawaa yeroo jalqabaati namooti baasuu jalqaba. Keessumattuu kilippii wajjin waan adda ta'e namooti fidanii Qamar Yuusuf jechuudha. Isaan boodadha kan arsooti wal boodan akka kaan jechuudha. Namooti baay'ee akka wanta inni dhiiseetti keessaa galaa jirutti filataa roga. Qamar maayikii fannisee jedhu namni baay'ee. Maayikii fanniseera kana booda sirba dhaabaa jiras warri jedhan jiru. Lakkii yoo jetteef moo maalitti akka jirtu uummata keetiin gahe? Maayikii fandisuullee yaadeen ture garuu
Demandii karaa adda addaa namoota adda addaa irraa natti dhufaa turte duratti nama baajii keenyaati. Amma ijoollee biyya Ameerikaa dhalatte tachi guddatteef taasi guddatte xiqqoo tanaatu maaliif nuun sirbinee eeggaa jedhaniin dubbiin kun eega kana ta'e saba kana keessatti gaddeebi'ee ijoollee dargaggoota xiqqoo kanaafis godheetumaan warri kubbaa taphatu kophee fannisaami achi booda maayikii fannisaa ani sammaan tana gaa waggaa meeqaan tama tokko maaligaa cinaa sancharii tokko sirbe so amma achi uummata Oromootti beeksise naa jiraadhaa itti fufaa kaaninis jee akkasi jaajee kan karaarra jiru ni jira. Albamiidha moo sirboota qeenxeedha kanaaf ta'u? Albamiidha. Qeenxee kan amma tokko ka dura dhufu ni jira waa'ee Oromoo kan hin sinjeessanii. Sabni kun clearly faarfamuu qaba amma. Akka gaafa durii bakka gaafa durii hin jirru akka gaafa duriitti sin sirbinummaa hin jira. Identitiin keenya gaafii jala waan galteefi akka maraatutti waa hunda jenne sanii amma bakka sanirraa Oromoon ol dhufemma. So Oromoon mantana karaa diinagdee keessa, karaa teknoolojii keessa, karaa miidiyaa keessa galchuuf waan akkanaa kana akka ergaatti sirbuun barbaachisaa. Kanaaf albama kee haaraa gammachuu guddaadhaan eeguu qabna. Akkasii. Yeroo dhiyootti albeema guutuudhaan egaa kan Aartist Qamaru Yuusuf aartiin keenya kabajamaan aartistiin qabsaan keenya kan inni fidaa jiru jechuudha. Interview kana Gammadaa Show irratti kan inni geggeeffame guutummaa isaa Gammadaa Show yoo ittaan YouTube channel irraa daqiiqaa 47 akkasidha achirraa hunda isaa dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Achirratti gaaffii inni taasise viidiyoo tanatti dabarra jaalallee sadarkaa kanarra geera. Hawwiitiya hawwineetoo sifaan bita ayikoonii kaleetiya kudureetoo waan qabu kuduree sifaan bita chaapisiikii komeetiya kudureetoo karsiitiya kudureetoo waan qabu kan narimu waan kana yookiin muuziqaa jedhanii baasumoo yookiin amma fakkeenyaaf gosa muuziqaa matee koomeediin jira yookiin fanii nama kofalchiisu kan itti gootu akkas osoo ta'ee bareedaa ture garuu muuziqaa ma normaalii masiirasii muuziqaa madee baase taanaani kun waan baay'ee nama qaanessudha waan baay'ee nuti qeessudha si waan akkasii kuni keessumaa sarka kanatti muuziqaa gadi buusanii sirbuu jechuun keessumattuu jaarraa kana keessa baratti muuziqaan dorgomaa ta'e keessa keessi muuziqaa akkasii baasu jechuun sheem dhugaa waan akkasii moo dhiisee wayyaa. Yookiinis waan biraatu yaale ga'ee isaa miti muuziqaan kan isaa miti beeka. Yakambarri gammeelay hundee gaara buttunji yakambarri gammeelay hundee gaara buttunji kam gabbarree dandeenya jalana dhuftus nyaara bubbutti. Isi amma waliin fuunu takka laalla. Amul fuune boda wallollee gargar galla kutu falafalla amma jireenyi rakasutti gabaan biyyaa qabbanaa utti samunaanis kudhan galutti ati sobsii anis nan obsa anamman beekuman si gorsa yoo amanteef dubbiin kun qorsa ta'uu baannaan ani hin beeku situ beeka. Amma ulfuunee jireenya kiyyaan maalan deega maaliif of jeeqa. Jireenya qaala'insa jireenyaa wajjin yeedaloon baay'ee walitti dhufudha keessumattuu qaala'insa jireenyaa namni fuudha baqatee dargaggoon keenya fuudha baqateera. Saniif kun immoo ergaa guddaadha galatoomi. Karaa si baasu situ filata. Haala nuti mataa mucaa takkatti ilaaltu. Nama afurii nama tokko. Kawaan humna qabdu. Kawaan humna qabdu. Anam barbaadin si godha. Anam barbaadin si godha. Cuma biyyoonni dhabeedhaale. Uleelaan harkaan baanaa fi uleelaan naatti jedhamu. Wanti sabaasu kana qofa karaan maalifi yoo tokko tokko leesii afurtaanii waan reebu danda'aniif wanti sabaasu rukutanii fiigudha. Afuufa maal afuufta maal godhu akka nama xiyyita maal taate nama lakkee naani maqaan kiyya fuufaa malee afuufaa miti abbaa kiyya beekta miti goota turu isatu maqaan naa baase innis maalinne
Fufaa malee afuufaan ani hin jedhu. Kanaafuu gurra namaatti maa jettare suutee jettee na fuuftu maal namatti iyyisiif namni rafeera miti. Hanga sa'aatii kanatti rafaadha nan dammaqsa. Namana maal taateetu garuu kan akkasii iyyitee waamtu. Ani hojii irra jira namana maal taate? Jireenya taaksii biyya kana. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif qaadhe kana fakkaata. Akkatti bohaartan abdii guddaan sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gortee deemnutti nagaan